waaqayyos ni baay'ee obboleewwan kiyya jirtu bayyaa nagaa keessanii naa jirtu akkam jirtu firaashii koo laaloon fakkaatu manni koo laala wanni fakkaatu jirtu nagaa keessanii bayya nagaa jirtu fayyuma waan hin dhugaaruma yaa mana keessatti gale jennaan siddit goote seetanii of hin jajjiina sobdanii warri naa gammaddan illee eebbifama ani siddit hin goone mana akkasumatti gale yaa barbaaddan immoo birrii 5,000 2,000 1,000 birrii 2 naa ergaati naa bareechaa maal obboleewwan kiyya maanatti kostu ijana keessaa fudhatee dadhabee hojjedhe jaartu tokko nama marabbo duuba kana shintu beetii jaara maal jette jaarsaa maal ijoolli kun baranaa kun laala jaarsa akkatti mana jaara shintu beetii jaara dhagara meerre ana bee hojii wayi jiran tureeyyu bakka asumaan jergaa waa footoo si kaasaa silaal nagaan isiniif haa ta'u jara keenyaa fayyaadha nagaa attam jirtu naguma kunooti haa kunoota boo manni hin dhumne kana egaa doolaara tokkollee serkaan naan diddanii kuuftanii isinis kunoota isin diddan kunoo nima jaartan isinis kuuftanii warri manatti nu gallaan akka nu gammaddanii aboo isinitti haa tolu hima jaachuu dhugoo mana xumurreetti galliseetanii hin xumurree bar yaa'u asinaa kennu ani si wajjin hojjedhaa dhaabadde dubartii mana ijaartii dhaabadde wajjin hojjedhaa olaaree joo kaleessaan atu naan dessee beeku baakuu atirii kana madadaa harka galgala qabee takka loon kana rukutuu kun harkana rukutaa bismaaraan akkanatti qabsiisee atirii kana yeroo sana inni mana jira iyyuu yeroo sana natti qofuraa raala kana atirii atiru akkasii kunoo yoon sobe kunoo waan ejjetti galtaa waan ofiitti qullaa qabatte dhan jaartini karaa tamasgeen dhugaa guyyaa sadaffaa marfaffaa kana kee bulle nagaa koo kee bulle wanni natti lakkaa jiru hin jiru kiraayi mana natti lakkaa'u shinti beetii namaa dhaqee natti hin xiraa'u namni dhangalaammatu namni bishaan siyyaraa boodee nan arrabsu homaan namni waaqayyo faagalatu erga gaafsanaati erga gaafa dhufe dhugaa qabaleewwan kiyya warra gammaddan dhumti keessan eebbifamaa isiniin jennaa gammaddanii jirtu warri mana ijaarsifachuu barbaaddanis asumaan obboleessi kun immoo shinti beetii nu qofforaa jira lamma nagaa gaafa nama baay'ee taskiyaan silaalaara akkam jirtu nagaa keessanii intineetii qofforuu sarri barbaaddan warri mana ijaarsisuu barbaaddan hin danda'a ga'ee hojii keetti maddu maqaa keetti maddu nagaa gaafadhu ani lamaan jira tokko hojiin kee intineetii qofforuudha moo lakki hojii kee kan biraa himadhu wannuma jiru hundumaan hojjenna waan jiru hundumaa jechuun hojii waan na tabaarame ijaarsallee yoo ta'e cidhaa jechuun kun shinti beetii qofforuu dallaa xiruu yoo ta'e hin hojjettaa jechuudha kanaafuu warri tokko immoo si wajjin buna dhumna kaayii dhiira ta'e dubartii ta'e maqaalee hin dubbifne garuu bachoo nu dhuftee raan jettu tokko bachoo nu dhuftee wajjin buna dhumna kaati bachoo nu dhufte kanaafuu biyya keelletti madduufan gosi barbaadan tani illee bachoodha kunoo warra isaaniitti hojjechiisu gosi barbaadan hojii kamiifuu qophiidha nuti akkasumatti akkasuma jenna ka warri gammaddanii gaafachuu keessaniif akkana jedhime lamma sabiskiraayibii laayikii sheerii godhaayii jedhime irra sii deebi'a kaameraa kee abee laayikii sabiskiraayibii sheerii sabiskiraayib jedhime ayyano laayikii sheerii godhaayii galatoo atoo sorsa maal jettaan egaa warri mukaan ijaarrachuu barbaannan mukaan hin dandeenya moo hin qabna moo ofii keellee ijaaruu hin taane qaldiidha ara hin diigdamu maal soorsa be odoontiin kun bu'ee na dhaabe qottoon kun qaldiidha soorsa ijoolleen baay'een maalan beektaa mukaan ijaarrachuun hin danda'amu bolokkeettii malee hin ta'u moo maal minaam hin jedhu yaa bolokkeettii malee hin ta'a mukaan garuu nuni herreegnee yoo jennu eessumee fi ilma eessumaa walii ta'ani jarri miti Jam gurage, ilmu gurage tidak. akkam Kenapa? Agar halin. no kanaafuu mukaan ijaarrachuu hin dandeessu akka humna keessanitti yookaan akka mukaan ijaarrachuu filaagooti keessanitti inni ko nuni yaa'u naara na dhoofta dhugaa
nuni waanuma ilaallee yaa'u gatii isaanii wal jala dhufanii lamman immoo biyyoollee feetanitti marakkisiiftan malee eenyuu bitiqa uyyuu kanaafuu akka humna keessanitti ijaarsatu hin dandeessu nuni gatiin isaa wal madaale yoo jalqabne jennu warri muka warra keessanii isinii kennu ta'e yookaan manaa qabdu ta'e ijaarsifachuu hin dandeessu mukaan warra amma fakkeenya maasaa ofii qabdu ta'e cidii fa'aa qe'eedhaan itti maraskiiftanii argattoo ta'e maftii keessan nuun isa kana hin qabnu hin binna waan hundumaa warra illee qabna waaqayyo faa galatu jechuun warra nu gargaaruu dhabne malee warra irraa dhalanne hin qabna waaqayyo immoo qabna muriin kaayi hojjechaan jiranitti fakkaate gaasheetu hojiirra jiran si'a gaashe warra qabna boomoriiniiti maal siniin jechuu barbaade warri cidii qabdan warri muka qabdan fakkeenyaaf muka manaa jechuudha qorqorroo fi bismaaraa fi gatii harkaa bichaa bittoo ta'e mukaan ijaarsifachuu hin dandeessu yoo kana achi immoo warri magaalaa irraa akkuma keenya lafa bittanii ijaaruu barbaadan immoo gatiin isaa wal madaale gatiin dhoqqeen san bittanii lassanuu hin jira soorsa bakka asii naariyaa hartaabe deemu taragaagayyaa gibbii kaleessa ijaaraa olleen itti agarsiisaa warra gaamaraatti deebi'e kanaafuu kanallee kaleessa atirii kana nata xiraa ol isinii galee mukaani garuu kuni ani kan hin jiru maa garaa nama soorsa wayin gaafaddaa bee jara kan maa garaa namatti jabaatu dhugaa maadhee wabbaan tokko oodhume birri tokkorraa waa kaabe beette hoodhu gatii bismaaraa hoodhu gatii qorqorroo hoodhu gatii kornisii nama 5 ta'anii 7 8 ta'anii atis bor nu gargaarta jechaa maa yoo na gargaaran maala boodhuma waaqayyo isaa gargaaru jedhanii waaqayyo gaditti koo namni wal gargaara jila amma kanaafuu gallee itti jennee kiraay namaa kee waan baaneef isaanitti simnee waan meeshaa keenya fe'anneef nu gammaduun isaanii gaariidha isaan haa eebbisu isaanis waaqayyo haa gargaaru garuu keessa isaa akka hin xumuramne immoo hin beektaa mitire keessa isaa silaa yaa'u viidiyoon haa waraabi nu waraabinaa warri jiran jiru mana keessan jedhanii jiru beekaman koomenti dubbisee sim jedhee dhugaa na dabbare kaa waraabuun hin bareenne waan ta'eef sodaatiin qabu mi'a bichaattaa hin garafamne qalameen hin dibamne mana keenyatti galle jennaan hin qalladduui goojjootti intiniittuu hin galbannee galle godoo kunoo kan akkana buufatanii horii eegan argitanii kan akkanaattuu hin galu jennaan galle malee umaa waan guuttanne hin qabnu dhugaa dubbachuufi kunoo waan ofiitti qullaa ka'uu jette jaartiin jala sorsa lafti keenya immoo amma kanaa atirii kalee atiraa olle immoo kanaa yaa'u qorqorroo immoo yoo barri toletti fifna yoo barra ammaate immoo akkati ta'a dhuguman qalladuu keessa isaa akkoo baru manni keenya hin xumuramne keessa isaa mukanaaf hidhattee soorsarraan fadhee gabaabdu badduuma akkana akka kun yoo ijaarsa qabaattan ijaarsa wajjin dhirsi keessan jechuun ijaarsa jechuun dhirsi keessan of danda'e ofii wajjin hojjetu kuni barriidha jechuudha argitanii yaa'u masaawutii ittiin gashine waaqayyo beeka hin dandeettan gasha barri maggaarajaan itti godhe keessaan malee kun barriidha jechuudha annaa keessummaan fe'ee bantan kunis ishiin kun gidduutti jette kunis barriidha jechuudha karaa kanaan hin seentu yaa'u keessa isaa qoomee isinitti agarsiisa soorsa daqiiqaa tokko dhiifam akkanatti seentu kun barriidha yoo waaqayyo na gargaare fira waaqayyo ta'e waaqayyo na gargaare nan gashadhaa nan xumuradha la argitanii akkanatti dhufe akkanatti seene asiinan dhufe eessa nagama seetanii isinitti agarsiiseera kan duru kun tirfii naateessa jechuudha akkanatti bareedde iddoon kun manyitaan koo isa ho'iin saloonni isa beektu akkana hon gargale manyitaa tokko laa kun hin xumurre dhugaa waaqaa isiniin jira yaa manuma kiraay namaa kee hambaafan kun manyitaa keessummaa ta'e jechuudha xiqqoodha kiraay namaa kee hambaafan ba'e malee namni ilmoo nama kana keessatti galamma seetanii haa ta'u ana garuu naa ta'eera abbaan feetan na taazzabaa abbaan feetan naa gammadaa waaqayyo isin haa eebbisu maaliifan jedhe beektu ani qorqorroo isheen kun irratti naa ba'uun ishii waan tokko naaf ta'e kun immoo manyitaa kan biraati jechuudha keenya jechuudha ishii kan irra akkana gabbuune fakkeenyaaf iddoo miila koo kana akkanatti gad deemne akkana dhufne kun manyitaa koo jechuudha qodaan kee guuteera argitanii waay dhufeeshi kana ganaa kee agurree diishimtii intinillee azira waan sin garramu tiibiillee kun maskootiidha yaaduma akkanatti godhe jechuudha intini in xumuramne hundi isaa hin beektu qamaanan godhate nan taazabina nan dadhabee dhugaa Kiristoos durii baay'ee natti fite manni kun edda saloon isinitti agarsiifne garuu soorsa hin ayyaamaara as bullachuudha goodaa gara keenya algaa kun gaxxamannee bar galladduu kun saalooniidha isinii galeere kun siddeetti akkanatti saalooniidha
yaa oo cidditti dhiyoo isin jedhu dhugaan hin taasabina ganaan bareeffadhaa waan fedha waaqayyo ta'e waaqayyo na gargaare soofaa namni walirra nannameera kun saalooniidha jechuudha kuni barriin akkanatti agartan kun jechuudha saaloonii fi manyitaatti kan achi baasuu fi yoo barbaanne immoo akkana keessa gadi gorree alatti kan gadi fakkeenyaaf deemaa isinitti agarsiisa as ga'ee lamma barrii kanatti illee ganaa barriin godhama jechuudha as geenye miti akkana goroo barbaadan ala baatu akkana immoo goroo barbaadan manyitaa akkanatti galtu akkana immoo goroo barbaadan manyitaa kanatti galtu akkana immoo dhufoo barbaadan iddoo kana yookiin bakka caammanaaf ta'a yookiin immoo yoo egaa waan hundumtu kiristaanonni duwwaa abdannaa mitiire waan hundumtu waaqayyoof hin danda'ama fedha waaqayyoo ta'e bishaanis gashadhee maal jedheeru tarii iddoo kana iddoo harkatti dhiqataa namni itti harka dhiqatu hin godha jechuudha maaliif ganaa saaloonii kanaa dhufe bishaan namaa buusu abbaan keessumaan dhufe sun achii ka'ee dhufe asitti harka isaa dhiqatee taa'ee nyaata isaa nyaata asitti ani immoo manyitaan keenya kana sitti agarsiiseera manyitaan keessumaa kana dhiifama soorsanna yaamaadhaan hanga eenyuun geessaa fiichu borummaan tuffatiin dhiirsaa oromoon kabaja beekanaan jettu muka naaf dhedheetinnis na gubee baran inni na gube doona raasii naga shubaate manni kiyya akkanatti natti hin qorruu nan xumuradhan ture amma wani naafe koornisiidhaa fi qalamiin illee qallaalidha sinin sobu koornisii fi lassasiisuu san naafe yookaan girfaa settan san dhiifama ishee akkanaan hin lolle garuu muka irraa fadhee kan inni fidinaan jedhee sina yaadesi dhugaa dubbachuudhaaf kan naafe kana lammanni immoo sina yaadesi waaqayyo guddaadha kanan xumuradha abdiis nan qabu waaqayyo jedhe kunoo siif deemu kan mateetti bakka ati ona waamta akkama naa wayyaa akkamta meeshaa achi gaara kee guuraa manicha kee jechuun dhugaa akkatti guuruu nabe kana waamta naanna kee hojjedhadhu hoo wayin immoo galgala hojjemaan hojjenna bakka hin deemu si bira sila bakka tokkoon qodaa gara tokko kanumaayyuu kan biraan jiru wal guddaan kun xiqqaadha keenya sun hin taa'e ammaaf itti rukuti kasuma miti kun Allah kan bismaarii qabu gaggabaabduu fiddu ano qabsiifachuuf malee kana sadan kee amtu siin taa'u bismaarii kana kaasa miila jedha meerra bismaar fuudhan maamma lafa goote kan muka amma soorsaa argitanii akka inni ifate kan namaa fiddeeti kan irraa fadhe sin hin jenne kuno kuma sin hin jedhe kuno daariin kiyya iddoo kana gaa jechuudha lafti kiyya iddoo mukti kuno daarii kuno kan as gaa ijaaramaa jira akka jirutti lafti warri lafa qote bulaa koomintee dubbiseen ture waan nama aarsu wayi nama irratti hin jaalladhu waan nama aarsu yookiin waan nama dabbaru dubbachuurra yoollee isinitti tolu baate viidiyoon koo ilaaliina ani waan hundumaa irratti waaqayyo waan sin gargaaru waan nama gargaaru tokko hojjeta malee namni akkasuma lafaa ka'ee wanti tokko hojjetu yookiin amma fakkeenyaaf ani sa'aatii kanatti erganitti galee manni kun guyyaa 3 kan akkamitti galee kan mamma jiru kanatti fakkeenyaaf kaleessa gubbaa shi kan ijaaranii xumuraa oolan malee har'a garuu lafa oolanii jiru ergan galee guyyaa 3 kana keessatti doon tarii birri baay'ee qabaadhe xumurachuu nan danda'a birri waan hin qabuuf akkana miti waan an birri qabuuf xumurachuu hin danda'u waan waaqayyo hojjedhu sin jedhe yookaan godhi sin jedhe hojjettee itti milkoofta malee nama arrabsuun barbaachisaa miti yaa rakkoon qabu koomenti tokko lama hin dubbisee rakkoon qabu sin hin jedha shii kan biraa sinan jaalladha baay'ee tokko dhugaa akka sinan jaalladha aboo yoo barbaadanii nyuu godhaamu yoo sinitti tole mukuma kamitti geessaa ammas ammaa fiddeenaan jedha maali sin hin jedhee dhugumayyuu foon haadha korraachuun akkanillee jedhinaan jettan hin jedhu anis ennaa sin galtanii mana ijaarrattan sin hin gargaara waan feetan na gargaara alan yoo sinitti tole fedha keessa yoo ta'e abbaan barbaadanii oo kana achi immoo abbaan feetan dhiisaa malee ishiin akkana jettettanii viidiyoo kun baqatinaa saabskraaybii laayikii godha warra addisitti sheer naa godha na balaalani viidiyoo koo laaluun baqatinaa ishiin akkana jettettanii na gargaari jettettanii amsa soorii isiniin hin jedhan rakkadhe na gargaartanii dhiiftanii an kana keessa taa'ee bahee bara ijaarrachuu nan danda'a ji'a tokko keessatti kun ijaaramee ko waaqayyo guyyaa burii waan dinqii qaba waan ta'eef guyyaa burii immoo na gargaaree ijaarrachuu waan hambiraa ooyi maallaqa argadhee xumurachuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu an ka'u yeroo mana deemu soorsan nama yeroo waan hojjedhadhee ooyi muka inni naaf jedhee firraaf jedhee yoo deemu san na yaaba yeroon immoo isinitti deebi'ee waan isinitti dubbadhe irraa kaasee ammallee isinitti dubbadhadhe irraa fadhe kunillee kana hojjetamaa dhabe darajaan agartanii numtuun xumuramne yaa'u ciqiccikuma kiraayii manaa keessaa maal baashitii namni nagalaan baxxii
Maal hundi keessanuu isinis ta'u anas ta'u ijoollee gaxariiti. Eenyu beektu hundi keessanuu maal isin jira gungumsaatiin hin fataati. Maalni maqaan isaa ijoollee gaxariiti hundi keessanuu eenyu beektu miti kan horiin keessatti galtu jechuun horii goodaatti gashannee fakkeenyaaf godoo buusanii ijaaranii keessa taa'u keessatti bulanii eegu mitiire godootu hin galu jedhee tan kanatti gale. Maaliif galtee waan jettan akkuma beektan jaartiin na arrabsiti. Jaartii waan biraatiif na jibbiten sa'ina. Waan isheen jibbiteef icciitii isinitti meeras ta'een beeku sixootaa isinitti meera'e. Kennaa maanii naaf iddeen nunnee afaan Oromootiin kennaa namitiire. Kennaa san hookaan waan tokko maanaaf hin finne. Durmaanuu gaafa deemu immoo warqii naaf itti gootatte kanaaf na jibbite ishee waan biraan miti. Anis immoo dhugaa dubbachuuf ergan galee yaadni koo yaada mana koo irratti malee yaada ergan galeeti argitanii mijammara lafa isaa kana naanni jammara ilmi dhufee waraabeera gaafa biddeen fidee argitaniitu isaa kaatee na jibbiteenis yaadni koo nyaatuu koo dhuguun koo kan fadhee bareeduun koo innas hin jedhu yaada biraa hin qabu yaada mana kanaa malee qorqorroon irratti naa buutan illee birrii nama kana ilaa dhumee yookiis na hanqatan seeni gaafa hojjetaa walii gallee jalqabnes sinitti hinimu hojjetaan waa badii hin qabu intinidha manatu guddate duraan xiqqashuu tokkosee saalooniin kun amma doqodaan kee aguuramee lafti kun liishoo ta'ee amma kun kutaadha barriidha jechuudha kun barri saaloonitti baasuu fi alatti baasuu fi manyitaatti geessu iddoo sadii sin geessa barriin kun iddoo jaarkaan jiru sun jechuudha. Kun akkuma argitan blokkeettiin keessaallee hin dhumanne kan manyitaa sana. Argaartu jedhee yaada lama akkas xiqqallattee isinitti mul'atu sana viidiyoon isinitti dheeratee dhiifama. Jaartiin kan maaf na jibbite waan biraatiin miti waa fidee fi hin dhufne. Kunoo kana keessa bulaa irra dhugaa waaqayyo erga guyyaa sadiiti. Maaliif isin hin jedhameettu? Awwaan jechuun isin akka dabbaruu miti kana waraabaru. Lammanni immoo akkuma qalliitti tarii waan feetan na gargaara feetan birrii tokko lama na ergaati kanan xumuradha isiniin jedhee fi viidiyoo koo ilaaluu dhiisuun garaagarummaa qaba. Viidiyoo koo ilaala. Warri isinitti tole laayikii godha warri immoo ani isin jibbisiisee isin aarsee tarii waan dubbadhu keessatti maal ta'e beektanii na aarsi isin na jibbita yoo jiraatanii am so sorry namin jibbina amantaa kee an barbaadan qabaadha jibbi daabiloostu jaallata malee ilmaan addaam waliin jibbitu ijoolleen gooftaa Yesuus Kiristoos irraa amantaa mu qabaadha waaqayyo irraa dhalattan hundi keessaniyyuu kana hubadhaa deema waan isin jedhuuf waaqayyoodhaan nuume waan ta'eef waaqayyo irraa dhalanne yaalala malee jibban beeknu waan ta'eef nan jibbina waan an balleesse bichaa naa barreessaa kanan balleessite tigisti kanan dogoggorte intala akkana miti obboleettii koo akkas godhi malee akkanan jedhin jedhaati waan anarraa jibbitan qofa naaf barreessaa malee ani isin jaalladha dhimee keessa waaqayyo naaf haa dheeressu yoo birrii mana xumuradhu dugdee moo waa falatti beektu dugdee jenna akka goda keenyaatti. Dugdee sirra kaawwa siililliqeessine yookaan amma kan kornisii walitti finnee sii binnee kan yookaan immoo kan garafsiisuu isaa kun maani simmintoo sii goonee yookaan kan qalamii sii goonee yookaan kan barrii gimmaasha sii binnee bornuuf hojjettaayi nu gargaartaa warrattani eeyyee maali bor maal argattaa har'a ofii keetii mana faaggaa kana keessatti galtee yoo jettan immoo bor waaqayyo qabeessa. Innis akkana jedha dubbii isaa irratti isa guyyaan borii mataa isaa danda'ee jira guyyaa boriif yaadinaa ijaaddeenaadha sagalee waaqayyoo keessatti. Maaliif isin hin jedhe beektu isa har'aa bichaa beekna malee isa borii waaqayyoo qaba. Tarii anis bor hojii kan biraa hojii hojjechuu nan danda'a akka irraa kana mana taa'u amma kun naa dhumatutti barriin gagaxxamutti ammasi. Lammanni immoo eessatti nu beekitee nu gargaartaa jechuu dandeessu. Waaqayyoof galannaa ta'u amma eessatti waliin beeknu. Qilleensa irratti immoo wali beekna. Isin galtanii silkiin cufatiina silkiin kun immoo kan biyya keessaati waan ta'eef qaxxitaallee naada waluu dandeessu warri galtan fakkeenyaaf innaa sana akkana jettee bismaara naa biti ka ish tigiste innaa sana akkana jettee mee bolokkeetti firee tokko lama naa biti ka ish dhugaa waaqayyoon isiniin jedha anis sanuma soorsaanis sanuma garaagarummaa hin qabnu yoo fedha of jaalala waaqayyo ta'e nan xumuradha nagartuu jechuudha bareedee iyyuu xidditti isinii jedhee lafti liishoo ta'e qalamiin illee haafuu yoo doonii laqan lakkisiifadhu yookaan maal jedhanii lassasiisa jechuudha yookaan akka ishii jammaramte sana argitanii biyyoo ennoo maal akkanatti fidadhee makiina lama tokko sadan tokko makiinaa asuusiidhaan jechuudha. Koornisii immoo maal warri gaxariitu akkanatti jiraatu maaltu na dhibe bara eeggate yeroo eeggate xidditennaa jedhu sinittuu nan agarsiisa. Kanaafuu kanan isiniin jedha waaqayyo sinaa eebbisu adaraa akkanaan isiniin dabbarre viidiyoon kiyya dheerate odoon afaan banuu isinitti hin dheeressudha.
kanattan galee yaa soorsan illee waraabiituma agarsiisnaan jedhee jiraa ture samoona kana anumatu lakkii ijoollee kana hin dabbara obboleewwan koo mana ni ijaare jettee kanatti galtee muunaan jedhuyi jedhee tan sodaadhe arrallee yeroo meeqa waraabinaan jechaa ole viidiyoo waraabitti agarsiisnaan jedhee ture yaa waa lalan jedhee maaliif akkan sinitti mufanne barbaadeen didee ture sammuu isaa eeguuf gisee sadafaanii nagaafannaa fedhii isaa eeguuf jedhee waraabaa jira. Kana sinin jenna sin jaalannaa laayikii nuu tuqaa laayikii qofti nuu tuqaa nama biraa akka nuu ga'uufi yaa laayikiin erga torbe erga guyyaa dhiyoo kana waa'ee laayikii irratti sinitti dudubbadhe jabaattee tabba darbaarti dhibba darbaarti haa taatu 607 hin hafee dhibba galte dhibba galaa erdi laayikiin aboo yesuus naa eebbisu iddoo jirtan hundumti keessa fayyaa nabinaa waan hundumaa dursa fayyaa sinii haa kennu anis gaafa fedha waaqayyoon xumuradhee tsiddit godhee bareechee akka isin hawwatuttu isinii waraabuun danda'a har'a munan taazzabiina akkuma dura dubbadhe darabaa horii keessattuu hin galu waan ta'eef yookaan darabaan naas hin jedhu godoo horii keessa iyyuu hin jiraatu horii darabaa ijaaranii godoo buufatanii achi keessa hin jiraatu waan ta'eef ani waan na baaseef ciqiciqii niitii sana jaartii sanarraa hin miqqanyoofte jaartii waan nan biraa miti miqqanyii xiqqinaatiiti ishii qabe dhugaa isin hin jedha dheengadda maallaan jetti beektu isinillee naan hin jedhinaa malee hin jedhu bakka washinaan jette maaliif hin dabbara jecha badaatti na arrabsite. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waaqayyo waan hundumaa qabeessa nagaa qaba gara laafummaa qaba haraara qaba jaalala qaba yesus kristos gooftaadha. Homaa sharaan hin jiru soorsi ennaa kana isin jira waaqayyo sun haa eebbisu ijji nagaa wal argu yeroo biraa wal dubbifnaa bakka kana booda isin jedha shii chaa'u nagaan naa tura amma yeroo biraa walitti deebinutti. Laayikii qofa naa godhaa warri sabiskiraayib gootan laayikii qofa homaa naan godhinaa jechuun sheerii godhaadha isin rakkisuwan sheeriin kanaa himoo bira sin geessaa wanna adda addaa wasaabbii bira sin geessaa minaamin bira sin geessa laayikii bicha soorsaan kun argitanii shintibeetii jaaraara sirreeffadhu beekoo bitti akkasuma asabra imbaayif nugaa kunoo fedhii makee gufa waraabe viidiyoo kana situ waraabinaan jechaa ture erga ganamaati bakka kanaaf iyyuu bakka sin jaallanna nagaan tura viidiyoon biraa amma walitti deebinutti ijji nagaa wal agartu chaaw